kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana isin hojjettan keessoo jiraate akkasuma kifilii isin raftan keessoo jiraate bakka adda addaadhaa kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan akka baabii san yoo jiraate aappii karaa salphaa ta'een ittiin beekuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan duraan hordofa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarjii kana tokko kilikni gootu achi booda bakka sarjii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irratti ni baasa tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko kilikni gootu. Achi booda haala kanaan asitti sifataa sala ikoon sarjii irratti tokko kilikni gootu bakka sarjii irratti qubee ha da ka barreessan chiboo sarjii fuuldura hanti dhiqoo sarjii hoositu. Achi booda haala kanaan suuraa kan sifataa suuraa kan tokko kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra lusaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namni kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood kan turtii daawuloodii tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo argaltan aappiin kana haala kanaan isin banama jechuudha. Kanneen keessaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii yoo kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana san keessa jiraate yookiin kifilii san keessa jiraate bilbilli keessan kun diimaa isin agarsiisuun iyyee sagalee isin dhageessa jechuudha. Yoo immoo kaameraan dhoksaa ittiin nama hordofan tokkollee hin jiraanne bilbilli keessan diimallee isin agarsiisu iyyellee sagalee isin dhageessu haala kanaan aappii kanaan adda baafachuu dandeessan.